الله مرطول يستنمت دين الإسلام وينيمان يمولا وإسلام مولو يهونا يمسواتك تكفلو بتنا يمولا وإسلام مولو يهونا يمسوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت فياكي سني نجاد أنا قام كوك لين سر براريس ناقو بيفتو مال هرقتي إسلامتاتي بيفتو إسلامتاتي بيفتو كستاتي غافي هدو تنادو فيجرا بيفتون دور كريستانا توري إسلام من توري إسلام ماكو كيستي إجابي نفردو ينمنو جلدين توري جودا جلدين توري جون أنا منتي برا كيسا غالي جيچو كوميتي أمانتي مكو كيسا تاين جلدتون توري جودا بلنا يرو إيرا فرد إيسني فيما كون دايق أنن غودوتيف غارو مال أرغتي كنان جتاني وان قدان أرغتي ماني وانتين أرغتي يوتاني ربين يرويسين دوريه شارموتا دوريه بوزوني مالو شاربينو فتو التاني نتي فردني نتي فردي أغا نرتي غورا ترتاني ربين كو تكا أتي دوريه أتي غرئي أتي بلسي تورانان جنة غياتو نتين دمني تا غياتو غلانا نمانياتي سي بشان نمانياتي كيسا ندبرسي دونا مدوه كيسا ندبرسي ندوكات أبتي يوم بلسي أتي بلسي تنجنة كتو إيناتي سي أسينيس ندوكات أبتي أكوبسات كارات إينات أجيفتي نما يوم كارات إينات أغا يونو في كارات إينات أغا كتو مجاكو كاراي سارنا غورسيفتي ندوكات أبتي غياتو أتي وانا من رتي أغا غورو كان أتي كاننا ننجنة وغام منغو كان أنيسا دي جلد مقاساتيف gajjadheen beeku sagadeen beeku imaanii rabbiin ibaadaa godheen beeku callu madeen harka ol kaasee yaa rabbi yaa Allah akkas godhi dhukkubsataa fayyisii on jedhe na dhaga'ani maleekaa miti na dhageenaa fayyisaa yoo rakkataan akkanaa godhe na dhagaa yoo ofii kootiif karadhe na dhagaa kana hunda na duukaa deemee nan ganne darbatee bishaan keessa nan buumne umurii kunatti gabaabsee kun gadheedha haduu todhee nan darbisne na kaa'ee na taa'ee guyyaa isaatiin eegee ani sijira amshir kotto e lubbu kona keessa bawkaati olla deebise waan meeqa keessan darbe kan kana caala maalin argadha kan kana caalu maaltu jira rabbiin kana hundaanaa sabbaree obsanaa godhatee waggaa 10 12 13 14 isarraa jalladhe garuu wanti guddaa qulqullaanii qabu shirkii hin beeku rabbitti sharrakee hin beeku waaqa koo na gargaarin jedha malee mukaa jinni masqalii yookiin sheekii qeesii abaluu na gargaari jedhee nama biraa waan madheen beeku yaa rabbiin jedha rabbiin kun garuu eenyu akka ta'e immoo hin beekun ture innaa kanaafuu maal argattee biiftuuni kana sallamteettanii warri na gaafattanii ani islaamuman ture garuu argannaan kana caalu maal jedha nanna koorra nan naaffisne nan cabsine fayyaa gilgilii na baatee na taa'ee yoo naan nagee gara isaatiin na ga'ate alhamdulillahi rabbil alamin kan kana caalu wanta argatan injiru isiniif illee hakennu isiniif illee hasreessu warra akka koo jallati rabbi sinaa qajeelshu nagaatti naa jiraadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu fayyaa keessanii nagaadhaa jirtu nagaan koo qilleensarra bararee isinaa ga'u jedha. Har'a du'aa xiqqoo tokko isinii godha. Isinis naa godha anis isinii godha kan rabbi dhaga'uuf hin beeku namni du'aa namaa godhu. nama kaazinaa isaa keessaa qabudha. Kaazinaa jechuun nama waa godhee keeree hojjetatee qabu jechuudha. Keeree jechuun isa ati argitu san argutu hin taane isa namni naa argutu hin taane isa rabbi si beeku jechuudha. nama keerii rabbi dinaada leeydanii osoo badiida leeydanii osoo waan kana jirtanii osoo janajjanuma ooltanii rubbuun isin keessaa baateen hongawinaa dhiirtiinis dubartiinis rabbi khaatimaan waa tolchu. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.